odeeffannoo bargamaa jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatutti on darbu Manchester Cityin jijjiirraa Ayyub Bu'aadii xumuruu kilabichi kan beeksise Cityin jijjiirraa ganna kanaatiin yeroo dheeraaf taphataa lammii Morocco kana mallatteessifachuudhaaf leelee fi akkasumas immoo dubbii fixaa taphatichaa waliin haasaati kan ture Ayyub Bu'aadii qorannoo fayyaa xumuruudhaan waliigaltee waggaa 5 Manchester City fi kan mallatteesse Manchester Cityin jalqaba paawundii miliyoona 81.4 leeleef kan kaffale adeemsa keessa immoo milkaa'inaa fi ga'umsa Ayyub Bu'aadii irratti hundaa'uudhaan paawundii miliyoona 4.2 kaffaluudhaaf kilaboonni lamaan kan isaan waliigalan. Ayyub Bu'aadiin waancaa addunyaa bara 2026 ga'umsa gaarii mul'isuudhaan ija kilaboota gurguddoo Awurooppaa hedduu keessa seeneeti kan ture. Arsenal, PSG, Manchester City kilaboonni gurguddoo Awurooppaa kunneen taphataa kana mallatteessifachuudhaaf fi hordofaati kan isaan turanii ta'us garuu Manchester Cityin har'a guutummaatti harkatti galfachuusaa kan beeksise taphoota 6 waancaa addunyaatiin taphate keessaa 5 filannoo jalqabaattiin garee biyyaalessa Morocco fi Ayyub Bu'aadiin kan taphate Manchester City fi waliigaltee erga mallatteessee booda immoo yaada kenneen guyyaan kunanaaf guyyaa addaati jechuudhaan waliigalticha booda kan inni dubbatetti dabaluun Manchester Cityin kilaba cimaa addunyaa kanaati taphataa cimaa ta'uu fi cimee hojjechaa ture jechuudhaan Ayyub Bu'aadiin kan dubbate Manchester Cityin jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota sarara gidduu Rodri, Bernardo Silva, Nico Gonzalez akkasumas immoo Tierney Reinders waliin gargar bahuun isaa ni beekama. Sababa kanaan leenjisaan kilabichaa Enzo Marescaan tapha Premier League England torbee jalqabaatiin Bournemouth duubaa ka'uudhaan yeroo injifatan taphataa sarara Mark Gehi sarara gidduuratti taphachiisaniiti kan isaan turanii. Amma Ayyub Bu'aadiin waan mallatteessee fi tarii Premier League Englandiin tapha Manchester Cityin torbee lammaffaatiin morkatuun filannoo jalqabaatiin yookiin ammoo teessoo jijjiirraa eegaluu akka maluudha gaafamatti kan jiru. Odeeffannoo biraatti hon darbu Liverpool Ismail Assar mallatteessifachuu fi ifatti morkii keessa akka seenedha kan gabaafame. Seenuu qofallee osoo hin taane Crystal Palace fi dubbii fixaa Assar waliin haasaa eegaluun gaaffii dhiyeessira kan jedhame. Gaaffiin isaa garuu fudhatama sun argatiin kan Liverpool kanaaf paawundii miliyoona 50 taphataa kana mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesseeti kan ture. Liverpool Ismail Assar Liverpoolitti makamuudhaaf fedhii guddaa akka qabu Fabrizio Romano kan gabaasee Galatasaray taphataa kana Sarr jechuudha mallatteessifachuudhaaf paawundii miliyoona 50 torbee darbee dhiyeesseeti kan ture ta'us garuu Crystal Palace gaaffii Galatasaray harkatti dideeti kan ture. Gaaffii Liverpoolis battalumatti diidoo Sky Sport kan gabaase Liverpool ganna kana taphattoota hedduu barbaadus garuu jijjiirraa taphattootaatiin milkaa'aa jiru. Yaandoo Maandee waliin dhimmoota dhuunfaatiin waliigalus garuu Real Madrid boodara gidduu seenuudhaan taphataa kana kan mallatteessifate. Jijjiirraa taphattoota ganna kana erga eegalee ammoo taphattoota PSG Bradley Barcola fi akkasumas immoo Ibrahima baay'ee hordofaa turus garuu hanga ammaatti PSG waliin Liverpool waliigaluu hin dandeenye. Bakka Mohamed Salah taphataa bakka buusni hanga ammaatti jechuudha. Akkasumas immoo Hugo Ekitikenis miidhama irratti kan argamu. Gakpoon turuu fi dhiisuun isaa yookiin immoo kilabicha gadhiisuun isaa hanga ammaatti hin beekamne. Tottenham fi Manchester Cityin taphataa kana mallatteessifachuudhaaf hordofaatti kan isaan jiranu. Liverpool taphataa sarara fuulduraa qofa osoo hin taane taphataa sarara gidduu fi sarara ittisaas mallatteessifachuu akka qabudha. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa dubbachaati kan jiranu. Taphataan duraanii Liverpool Jamie Carragher Liverpool sarara gidduu akkasumas immoo sarara ittisaasa cimsachuu qaba jechuudhaan kan dubbate. Odeeffannoo Chelsea wal qabatu biraatti hon darbamu Chelsean gooleegaa Emiliano Martinez mallatteessifachuudhaaf haasaa kan eegaluumayyuu gaaffii dhiyeessira kan jedhame. Martinez Chelseatti makamuudhaaf tole akka jedhellee BBC Sport Sky Sport kan isaan gabaasan. Kanaaf amma garuu kilaboonni lamaan Aston Villa fi Chelsea walii galuu qofadha kan jedhame. Chelsean waggootaa fi rakkoo gooleegdotaatiin qoramaati kan jiru. Robert Sanchez dogoggora isaatiin Chelsean qabxii dhabaati kan ture. Bara darbeerra deddeebiin gooliin irratti galuu hin qabne gooleegaa kan irratti galuudhaan Chelsean
qabxii argachuu malu sababa goolii egaa kanaatiin abaate kan ture bara kanallee tapha Premier League England torbee tokkoffaatiin Chelsea dirree finala Craven Cottage'tti Fulham goolii 3-2 injifateen gooliin lammaffaa kan Fulham galchan dogoggora Robert Sanchezin kan galte sana booda sillee goolii 3-2 Chelsea yeroo dursaa ture taphataan Fulham Robinson carraa goolii sadaffaa argatee osoo hin galchiin hafe malee talaawwan lamaan qixabahuudhaan qabxii qoodachuudhaaf dhiyaataniiti kan turanii Chelsea rakkoo guddaa kan goolii guddaa kana furuudhaaf Emi Martinez mallatteessifachuudhaaf taphaticha waliin akka waliigalee akkasumas immoo Aston Villa waliin ammoo haasa'uudhaaf akka ta'edha gaafamate kan jiru odeeffannoo biraatti yoo pirezidaantiin Barcelona Juan Laporta Julian Alvarez mallatteessifachuudhaaf ammas abdiin kun jechuudhaan kan isaan dubbatanii Alvarez jijjiirraa ganna kanaatiin kilaba Atletico Madrid waliin turamoo Barcelona fi Arsenal keessa tokkoof mallatteessaa kan jedhu jijjiirraa taphattoota xumuramuudhaaf guyyoota muraasaafeen dhimma xiyyeeffannoo guddaa argatedha kan Julian Alvarez Atleticoon akka beeksisetti garuu tasuma Barcelonaaf taphataa kana dabarseen gurguru jechuudhaan kan beeksise har'a pirezidaantiin Barcelona Laportaan yaada kennaniin Atletico Madrid Alvarez akka gurguru dhageenyira hanga jijjiirraan taphattoota ganna kana xumuramutti abdii sonkutiin taphataa kana mallatteessifachuudhaaf ni yaalla jechuudhaan kan isaan dubbatanii Barcelonaan jijjiirraa Alvarezii fi gaafiin kana dura dhiyeessee hooggantoota Atleticootiin fudhatama son argatiin kanaafee Laportaan ammas Alvarez mallatteessifachuudhaaf fedhii guddaa qabnaa hanga xumuraatti ni yaalla jechuudhaan erga dubbatanii booda immoo Atletico Madrid battalumatti dhimma kanarratti Barcelona dafi deebii kan kenne ammas yoo ta'e Barcelona fi gurguru kun dhimma maallaqaa qofa sontaanii dhimma kabajaatee jechuudhaan Atletico Madrid Barcelona fi deebii kan kenne carraan Alvarez Barcelonaaf gurguruu keenya harka dhibba keessaa 0 jechuudhaan Atletico Madrid kan beeyse Julian Alvarez har'a ganama taphattoota Atletico Madrid waliin shaakala kan hojjennedha miidiyaaleen kan isaan gabaasanii dhukkubsatee akka ta'edha gaafmaati kan ture ta'us garuu gadhiisuu waan barbaadeef malee dhuguma taphataan kun dhukkubsatee miti jechuudhaan markaanfaa gabaasaati kan isaan jiran deeggartoonni Atletico Madrid illee kilaba keenya nuuf gadhiise jechuudhaan taphataa kana mormaati kan turanii La Liga Spain torbee lammaffaatiin dilbata darbe tapha Atletico Madrid goolii lama qixa xumureen Julian Alvarez jijjiirame yeroo seen akkasumas immoo taphichi yeroo xumuramu taphataa kana hadheeffatanii mormaati kan turan kilaba keenya nuuf gadhiise jecha taphataa kana mormaati kan turanii Arsenal ammas dhimma Julian Alvarez hordofaa akka jirudha kan gaafame taphatichi fedhii gara Arsenal deemu kan qabaatu yoo ta'e yookiin ammoo Arsenalitti makamuudhaaf fedhii yoo qabaatee jira Arsenal Atletico Madrid fi gaaffii dhiyeessuudhaaf qophii akka ta'edha. Sky Sport kan gabaase Julian Alvarez fedhiin isaa garuu ammas taanaan hanga ammatti Barcelonaaf qofa taphachuu akka ta'edha. Gaafmaati kan ture kanarra deddeebiidhaan taphaticha akkasumas immoo dubbii fixaan Julian Alvarez yaada kennaati kan turan Julian Alvarez Atletico Madrid gadhiisuudhaan Barcelonaaf mallatteessuu akka barbaadu qofa ammas yaada isaa kan jijjiiradha. Gaafmaati kan jiru kan lattamu Aston Villaan taphataa Crystal Palace Jean-Philippe Mateta mallatteessifachuudhaaf gaaffii akka dhiyeessedha. Gaafmaati kan jiru umrii 28 irratti kan argamu Matetaan Crystal Palace gadhiisuudhaan Aston Villaatti makamuudhaaf fedhii akka qabu akkasumas immoo dorgommii lee Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii waan qabuuf Aston Villaatti makamuudhaaf fedhii qabeechuudhaan The Athletic kan gabaasee Aston Villaadhaan wal qabatee taphataa sarara fuuldura kan Chelsea Nicholas Jackson mallatteessifachuudhaaf Chelsea waliin walii galuudhaaf akka dhiyaatedha. Kan gabaafamee euro miliyoona 70 yookiin ammoo paawundii miliyoona 59.8 kilaboonni lamaan walii galuudhaaf akka dhiyaatanidha. Gaafmaati kan jiru Chelsea taphattoota hedduu inumaayyuu 40 ol Chelsea taphattoota garii jalqabaa of keessaa qaba. Kanaaf ammoo taphattoota hir'isuun dirqama waan ta'eef taphattoota kilabicha gadhiisuudhaaf Chelsea akka gadhiisanitti hime keessaa Nicholas Jackson tokko akka ta'edha kan gabaafamee dhimma yerooti malee Nicholas Jackson Aston Villaatti yookiin ammoo kilaboota birootti makamuun isaa waan hafuu miti jedhamaati kan jiru. Manchester United wal qabate ammoo taphataa
Stuttgart sarrachisaa ta'e fiin Cheeselek mallatteeffachuudhaaf morkii keessa akka seenaa gaafamate kan jiru taphataan kun lammii Jarman umurii 20 irratti kan argamu Stuttgart keessatti ga'umsa ba'eessa mul'isaatti kan ture Manchester United sarrachisaa isaa cimsachuudhaaf kilaba German Stuttgart waliin haasaa akka eegalee gaafamate kan jiru keessattuu Manchester United Premier League England torbee jalqabaatiin osoo hin eegamiin Hull City'dhaan gool 2-0 mo'atameeti kan ture sararrittisaa isaa ammas akka bara darbee rakkoo akka qabudha tapha jalqabaatiin sirriitti kan mul'ate kanaaf ammoo leenjisaan kilabichaa Michael Carrick sararrittisaa cimsachuudhaaf taphattoota irratti xiyyeeffatan keessa kan Stuttgart fiin Chelsea keessa tokko akka ta'edha. Gaafamate kan jiru kanatti ammoo Manchester City'n taphataa sarara gidduu kan Chelsea Enzo Fernandez mallatteeffachuudhaaf Manchester City'n gaaffii dhiyeessuudhaaf qophii akka ta'e Sky Sport kan gabaase sa'aatii kiyyatu xumuramee odeeffannoo ispoortii yeroo kana xumuree tan jira qophiileen OBN itti fuuturtii gaarii.